Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Ako English with Oramic. I'm Ako from School of American English. Daatu kiyya yeroo dabbakeetti gaaffiiwwan inshuraansii 32 yookaan immoo 31 dalagee jira jechuudha. Gaaffii 31 dalagee jira. Ammoo gaaffii 32 asiif dalaguu hima jechuudha. Gaaffiin keenya akkuma isin agartan maalidha? Dash her being late for the exam, the invigilator. Okay? The invigilator did not prevent her from taking it. Okay? Dash her being late for the exam. Okay, qormaata barfattullee yookaan immoo barfattee gara qormaata dhuftullee the invigilator jechuun examiner jechuudha. Nama qormaata fattanuu jechuudha. Okay? The examiner jechuun nama qormaata qormaatu yookaan immoo qormaata qormaatu jechuudha. The invigilator or the examiner did not prevent her from taking it. Gabi question akkuma isin agartan filannoo keessatti jira. Despite the fact that, in spite of, even if, and even though. Gaafii kan yoo laatan maaltu ni mul'ata? Maal agartan? Waa'ee gaafii kaniinii barannee jira. Kunniin gaafiiwwan waa'ee discourse markasiiti. Okay? Waa'ee discourse markasii paartii baay'ee baranne. Yoo xiqqaate paartii 5 jaabannee jechuudha. Kanaaf viidiyoo an dalage discourse markers with Ako jedhaatii seenaa daawwadha. Irraa fayyamtan jedhee yaada jechuudha. Waa'ee despite, waa'ee in spite of, waa'ee even though, waa'ee kanii hundayyuu sirriitti hubatta jedhee yaada jechuudha. Kanaaf gara gaafii kanatti yoo deebinu gaabiyaan waan isin hubachuu qabdan yeroo hunda jechuudha. Sammuu keessan keessa waan jiraatu qabu yeroo hunda maalidha? Okay? Though tokko. Okay? Even though, even if lama. Even though sadii. Although afar. Despite the fact that shan. In spite of the fact that jah. No matter dabate jechuudha. Okay, no matter how can we learn jechuudha. Isarra dabate they follow what? They follow close. Plus what? Plus close. Yeroo hundayyuu jechuudha. Yeroo hundayyuu though plus subject plus verb. Even if plus subject plus verb. Even though plus subject plus verb. Also plus subject plus verb. Despite the fact that subject plus verb. And despite the fact that subject plus verb. Yeroo hundayyuu jechoonni kunniin maal hordofanii? Close hordofanii. Close maa inni baranne? Close jechuun hima sababtii verbii fi objective keessaa qabu close jennaan jechuudha. Hima guutuu jechuudha. Kanaaf wantoota jee kan addanaa qabadha. Kanneen keessa gariin jira, gariin ammoo hin jiru jechuudha. So, though, even though, also despite the fact that, in spite of the fact, plus what? Plus close jechuudha. Okay, faayidaan isaanii maal? Faayidaa isaas barannee jira bara. Sirriitti barannee jira. Example baay'ee ni barreessuu jira guys. Please. Discourse markers with Ako jedhaatii barattoonni especially kutaa 12ffaa inshuraans fudhatan sirriitti qoodha guys. Waa'ee discourse markers lammata wallaatan jedhee yaada jechuudha. Okay, faayidaan isaanii maali? Maqaan isaanii maali? They are called adverbial clause of concession guys. They are adverbial clause of what? Concession. Maqaan isaanii maalidha? Adverbial clause of what? Adverbial clause of concession. Faayidaan isaanii maal moo? They used to express contrasting idea or opposite idea. For what? Before a clause. Faayidaan jechoota jayii kanaa yookaan immoo phrase jayii kanaa maalidha? Opposite idea ibsuudhaaf. Yaada walii faallaa ibsuudhaaf. Okay? Yaada walii faallaa ibsuudhaaf yookaan immoo contrasting idea ibsuudhaaf. Yaada faallawii ibsuudhaaf fayyadamnaa jechuudha. Yaada faallawii ibsuudhaaf fayyadamnaa jechuudha. Isaanuma kana keessaa kan yaada faallaa fayyadamu ni jira. Okay? Kana kun immoo contrast idea yookaan immoo opposite idea fayyadamu ni jira. Kana kennu fayyada despite fi in spite of jechuudha. Isaan kanneen tokkoma faayidaa ta'uu qaban. Okay? Faayidaa ta'uu qaban. Garuu lamiin kun ammoo xiqqoo ni garaagarummaa karaa kanaa maalidha? Lamiin kun despite fi in spite of maal follow godhaa? Phrase. Okay? Despite and in spite of plus noun phrase.
noun phrase. Isaan maal follow godhanii? Noun phrase follow godha jechuudha. And this despite and in spite of are both are what? Preposition. Isaan akka maal fedhanna? Akka preposition jechuudha. And they used to be for noun maqaa dubarraan yookaan immoo noun phrase dubarraan or gerund beekne. Gerund dubarraan amma akka maal fedhanna? To express contrasting idea or opposite idea fayyadamu ibsan jechuudha. Yookaan immoo isaan faayida makanaa qaban jechuudha. Garuu kana yeroo fedhannuu fi despite of yeroo fedhan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Zoo even zot aanan close jira. Despite aanan dash kanatti maal jiraatu qaba? Noun phrase jiraatu qaba jechuudha. Noun phrase jiraatu qaba jechuudha. Kanaaf ennaan example kana halaalme osoo gara gaafa deemee jechuudha. Example tokkoffaa maadha? Also. Okay? Also gaafa maal ta'uu qabsin jedhee himni keenya maal qabatu qaba? Subject, verb fi object qabatu dirqama jechuudha. Kanaaf also it was, look guys now. It maadha? Subject. Was maadha? Verb jechuudha. Raining dabalata jechuudha. So also it was raining heavily. Okay? Also it was raining heavily. Baay'ee roobullee jechuudha. Sirriitti roobullee they didn't stop working. Hojii hin dhaabne jechuudha. Himi kumalam himi walii faala jechuudha guys. It's opposite idea jechuudha. Or it is contrasting idea jechuudha. Yaada walii faala jechuudha guys. Kanaaf isaan jahaaniyyuu maal agarsiisanii yaada walii faallaa fayyadamu kun yeroo hundiyyuu jechuudha bakka. Haga inni ittiin Ingiliffasan yoo hubatte yaadi kun walii faallaa ta'uu isaa yoo hubatte isaan kan hin jahin keessaa tokko filannoo keessaa gootee jechuudha. Okay. Example afaan immoo kan inspire jedhama. In spite of her laziness. Her laziness kun maadha? It's noun phrase. As keessa sabiitiin jira? Sabiitiin verba agarsiisa isin mul'ata? Hin jiru. Okay? In spite of her laziness, she passed the exam. Ishiin dadhabbii isaatullee qormaata maal taateerti? Qormaata dabarteerti jechuudha. Akkuma kana yaada walii faallata jechuudha. Qormaata dadhabbiidha. Namni qormaata dadhabaa tokko sila hin dabraa? Hin dabru. Garuu ishiin qormaata dadhabbiidha. Barumsa dadhabbiidha. Garuu qormaata dabartee jechuudha. Kunillee also it was raining heavily. Rooba sirriitti roobullee isaan hojii isaanii dhaabne jechuudha. Lameen iyyuu maadha? Lameenuu aayidiyaan isaanii walii maadha? Walii faaladha jechuudha. Garuu bakkeen nuti fedhannu garaagarummaa qaba jechuudha. Also of ndura maal fayyadamu qabna? Close. Kana jechuun subject plus verb plus objectidha jechuudha. Okay? Kan ittaan immoo in spite of ittaan akka fayyadamu maadha? Noun phrase yookaan noun yookaan pronoun yookaan immoo gerund jechuudha. Gerund jechuudha. Amma isa ilaalam. Her laziness jedhu maadha? Her laziness kun noun phrase jedhama. Noun phrase dha jechuudha. Noun phrase jechuudha. Ayyatammoo osoo barbaanne qabaate gerund ta'a jechuudha. Gerund ta'a jechuudha. Kanaaf wanta kana sirriitti hubachuu qabdan formoon immoo viidiyoo dalagee jira. Yoo qalbii qabaattan deemaa sirriitti hubadhaa jechuudha. Gaafiin diskoos maarkaasii waggaa hunda ni dhufa, baay'ee dhufa. Kabaranaa keessa gaafii lama dhufee hagammaa gaafii lama argee jira. Yoo fuuldura jiraatin beeku. Manaafuu gaafii kana taanee gaafii 33ffaaleen waa'ee diskoos maarkaasii jechuudha. Okay. Nam gara deebii tadeebi nama. Gara gaafii kana tadeebi jechuudha. Okay. Gaafiin kenna maalidha? Dash her being late for the exam. Ishiin qormaata irraa barfattullee the invigilator or the examiner did not prevent her from taking exam. Namni tokko yoo barfate silaa qormaata irraa hin dhoowwamu. Garuu ishiin barfattullee qormaata irraa hin dhoowwamne jechuudha. Kanaafuu gaafii waa'ee maaliiti? Daashin as jira. Daashin dirmaatu jira. Herbiing jira. Herbiing kun maalidha? It is noun phrase jechuudha. Noun phrase yookaan immoo gerund jechuudha. Being kun maalidha? Gerund. Herbiing jedha. Herbiing. Kanaafuu being maal agarsiisa? As keessatti close qaba. Close jechuudha. Kanaafiyyuu herbiing kun maalidha? Noun phrase with gerund jechuudha. Kanaaf being gerund waan ta'eef gabaabina maal fenna? Despite the fact that Kajin dema, jechuudha. Even if kajin dema, gaafa kajin dema. Even though kajin dema jechuudha. Kanaafi kunniin hundiyyuu dabalatee
C dabalatee D dabalatee faayidaa wal fakkaataa qaba jechuudha. Kanaaf isaan sadii keessaa addaa kaminni in spite of jechuudha. Kanaaf bakka sana garuu kaminni in spite of gala jechuudha. In spite of gala jechuudha. Osoo wal fakkaataa isaallee kan biraan jiru. Despite osoo filannoo kee jiraate hin jira jechuudha. Despite illee ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaan despite in spite of maalidha? Kuni ofii firaa qaba. Kuni ofii firaa of hin qabu. Kun amma despite qofa diidha qabu. Kun ammoo in spite of ofii firaa qaba jechuudha. Kanaaf illee tokkuma asitti kan galuu danda'u. Kun illee galuu danda'a. Kun illee galuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin gaafa 32ffaa maalidha? Bidha jechuudha. Gaafa 32ffaa bidha jechuudha. Daawwattoota kiyyaa mee gaafa 33ffaa ilaalaa. Gaafa 33ffaalleen waa'ee gaafa kanatti kalaa jechuudha. Okay, dash my car. Dash my car had run out of petrol. Okay, comma. I had to park it on the side on the side road and go on foot. Okay, dash my car had run out of petrol. Namichi kun konkolaataa isaa karaa maddii dhaabe. Okay, maaliif karaa maddii dhaabe? Sababni isaa konkolaataan isaa petroolii yookaan immoo gaaza xumurate yookaan immoo gaaza fixe jechuudha. Then I had to park it on the side road and go on foot. Okay, karaa maddii dhaabe lukaan deemee jechuudha. Filannoo keessa maal fa'aa jira? In spite of maal akka ta'e adda baachuu qabdan. Okay, in spite of faayidaan isaa maalidha? To express contrasting or opposite idea jechuudha. Akka hin dagan guys. Even though then faayidaan isaa maalidha? To express contrasting or opposite idea jechuudha. Tokkuma jechuudha meeniyyuu. Garaagarummaa isaanii garuu maalidha? Kuni close fedhamaatti taanse kun ammoo maalidha? Noun phrase dha jechuudha. Because in waan biraati. Okay? Despite. Okay? Despite illeen in spite of tokkuma jechuudha garaagarummaa qabu jechuudha. Kun illee maal follow godhaa? Contrasting ibsa yookaan immoo yaada faallaa ibsa. Faayidaan isaa immoo is used to express opposite yookaan immoo contrasting idea ibsa jechuudha. Kanaaf kana sadii keessaa kan addaa kaminni because jechuudha. Kanaafuu because maal? Seensi dabalatee, because dabalatee fi asi dabalatee isaan sadannumaadha. They are adverbial clause of reasoning jechuudha. Okay? They are adverbial clause of what? And reason. And they used to express what? Or they used to introduce what? Clause of what? Reasoning ibsan jechuudha. Isaa warra sababa ibsan. Wanta hii maaliif ta'e? Sababni waan kanaa maal? Sababni waan kun akkas ta'eef akkas ta'e jedhanii warra maal ibsanii? Warra sababa ibsan jechuudha. Isaan kun baay'inaan jalqaba irratti illee hin fayyadamnaa, qixa irratti hin fayyadamnaa jennee yeroo baay'ee isin barsiisaa jira. Waa'ee kanaallee isin barsiisaa jira. Seenatti ilaala barataa. Adverbial clause of reason with Mr. Aku yookaan immoo with Aku ilaati yookaan immoo discourse markers with Aku ilaati paartii baay'ee jira bakka takka jira irraa fayyadama. Eshi mee gara gaafachuu sun deemu duratti example kana ilaallu. He wasn't happy. Inni gammachuu yookaan immoo gammadaa hin turre. He wasn't happy. Dash he had a big problem. Rakkoo baay'ee qunname. Inni maaliif gammadaa hin turre guys? Okay, himni kun ammoo limaadha walii faaladha. Okay, himni walii faaladha jechuudha. He went happy, that's no walii faalada hin ta'in himni kun hima reasoning jechuudha. Sababa of keessaa qaba jechuudha. Wanti inni gammachuu ta'uu dhabeef maal? Sababni isaa maalidha? Because he had a big problem. Rakkoo isaa maalidha? Rakkoo guddaa si qunname jechuudha. Kanaaf bakka sanatti maaltu gara? Because galaa jechuudha. Because galaa jechuudha. Ka'itaan ammoo Caaltuu failed her driving test. Caaltuu failed her driving test. Caaltuun hayyama yookaan immoo hayyama konkolaachisaa fudhachuudhaaf fatanaa ishee kufteedha. Dash she was lazy. Maaliif kufte barataa? Wanti isheen caaltuun kufteef maal? Because what? She was lazy. Waan dadhabtuu turteef jechuudha. Because sababa kun illee jechuudha. Sababni isheen kufteef because she was lazy waan taateef dadhabbii waan taateef jechuudha. Akkuma isin beektan because fi because of waan jedhamu jira. Lama jira jechuudha. Because fi because of jira jechuudha. Yeroo baay'ee because in okay conditionidha and isa fuulduratti maaltu jira close jira jechuudha. Because ne subjecti verbii qabna jechuudha.
because inni sababitti verbii qabna jechuudha. Garuu because of hin jira. Mee example kana laa example sadaffaa kana tokkoffaan kana lammaffaan kana sadaffaan kana jechuudha. Mee giraafii kana laa kanaafuu wal fakkaata. Caaltuu failed her driving test. Dash her laziness. Amlala. Kuna maana she was lazy. Kuna maana her laziness. Her laziness in mali guys. Her laziness shown noun phrase. Noun phrase. What do you like? Noun phrase can order for enu because more because of it. Noun phrase can order for because of it guys. Preposition actually. Kanaf baktana kalumada Chaltu failed her driving test because of when you think of tenth mada her laziness that abdu tawsitin kuftechu that ibn shiri kuftechu kanaf when hiti she was lazy da hima gutu da okay close da chu because undir majra sabetin jira verbin jira abetin jira chu kunamo because if undir majra noun phrase jira jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa noun phrase jiraate akkuma despite fi in spite of deemsa maataa because of jechuudha. Faayidaan because of despite fi in spite of tokkuma jechuudha. Garaagarummaa qabu guys. Garaagarummaa qabu. Kanaaf kuni kana fakkaata for more funduratti yoo jiraate gara funduraa yoo jiraate isin beeysa hadhaaf gaafii 32 fi 33 ibsu isaa wajjin kana fakkaata. Deegaa akkasii dheertuu barbaadu yeroo biraa gaafii 34ffaatiin walitti deemna ammaaf nagaa naa turaatii yoo gaafii qabaatan koomentarii na gaafadha. That's all. Bye bye.